Jaalaltii abaddadha. Abadda nama gubu. Abadda yoo nama madeesses nama hin fayyine. Gubaatiinsaa hamaadha. Anis jaalala keetiin gubadhe. Ani ammaaf maqaa koo arrasniif haa ta'u. Kanan jiraachaa jiru guddittii magaalaa Oromiyaa magaalaa Finfinneeti. Dhaloonni kiyyaa as magaalaa kana ta'uu baatus gaafan dhaladhee barataa kutaa 9 ture. Mucattii naannoo kiyyatti dhalattee guddatte tokko nan wal bare. Mucattii kana yeroo sana gaafachuudhaaf hedduu waan sodaadhuuf jaalala kiyyaa kulkulfachaan kutaa 11 gahe. Kutaa 11 gahes mucattii kana nan gaafadhee isheenis tole naaf jette. Akka haga waggaa 2 ture kana keessatti dhibeen ani jaalallishiitiin dhukkubsachaa ture dhibee xiqqoo miti. Dhibee baay'ee guddoo fi baay'ee ulfaatu turte. Galanni Rabbiif haa ta'u yeroo sanatti osoon dhibee keessaa ka'uu hin dandeenye fi keessaa ba'uu hin dandeenye dhukkubsadhee jiraadhee barnoota kootti milkaa'ee har'a bakkan jiru kana ka'uu hin danda'u. Dhagaa sodaachuun koos na fayyadeera. Har'a immoo ani nama biraa jaaladhu iyyuu mucayyoon gaafan xiqqaa ture jaaladhe kana dhuftee naannoon anis jiraadhu magaalaan ani keessa jiraadhu kana keessatti galteetti. Magaalaan kun egaa namoota baay'ee of keessaa qabdi. Yaraas gaariis ni fiddi. Amma anaaf garuu naman yeroo hedduudhaaf irraa fagaadhee araadee dhatti jiraachuuf yookiin waliin bultii ijaarradhee jiraachuuf yaadaa ture sana fiddee ana cinaa keessatti ani ishee waliin jiraachuudhaaf fedhiin koo guddoodha. Haa ta'u iyyuu malee nama biraa jaaladheen jira. Namni as jaaladhee jiru kun baay'ee na rakkisaa jirti. Na faana bultii ijaaruudhaaf waggaa dheeraa na waliin jiraattee amma dhumarra geessee si waliin bultii ijaaruun barbaadu ati anaaf antaatu naan jettee natti taphachaa jirti. Ishee kana dhiisuudhaafis maatiin koo hedduu ishee jaalatu. Ani garuu amma waan isheen narraan geessu kana maatii koo otoo hin miinan dhokfadhee madaa koo kulkulfadhachaa jiraachaa jira. Ammoo mucayyoon ani kaleessaa maatii kootiin barsiisee waliin jiraachuuf yaadee jalqabarraa jaalattee gale sun har'aa nama biraa jaalattee nama biraa waliin jirti. Haa ta'u iyyuu malee jaalalli isheen nama biraa waliin jiraattu kun baay'ee gadi bu'aadha. Yeroo hundaa naaf bilbilti. Anis hagan ishii kan koo kanaatiif bilbilu ishiidhaafan irra bilbila. Nuti lamaan warraa jala keenya kaleessaa sana itti deebi'uu akka barbaannu arrabni keenya baasee walitti himuu baatus onneen keenya karaa keessaatiin walitti waan dhaamtu fakkaata. Yeroo baay'ee wal arguudhaaf wal beellamna. Garuu haalota tokko tokkoof osoo nu mijatin turreerra. Anis sodaan kiyya dogoggoree mucayyoo kana faana waan hin taane keessa galaa laata jedheen sodaadhe san dura gochuurra maalummaa ishee sirriitti beekee waan isheen itti jirtuu fi waan isheen irra jirtu tokko baruun barbaada. Sanaaf jedheen of qusachaa jira. Ammoo waliin jiraachuudhaafis hariyyaan koo isheen kun hedduu na rakkisaa jirti waan ta'eef ishee kanarraa gargar ba'uudhaaf murteesseera. Yeroo baay'eetti mus har'aa boru jedhee isheetti yoon hime guyyaa 2 erga turteetii deebitee natti dhuftee dhiifama naan jette. Eeyyeen sitti balleesseera si faanan jiraadhaa ati nama jiru kootiif ta'u jettee natti roorrifti. Ani garuu amma roorroon kun nagahee jechaan jira. Isinoo maallaan jettu laata? Mucayyoon amma waliin bultii ijaaruuf yaadee natti taphachaa jirtu kana gogorfadhuutii sirreeffadhuutii waliin jiraadhu jettumoo mucayyoo nama biraa jaalattee isheenis jireenyuma anaa wal fakkaatu jiraachaa jirtu tokko waliin jiraadhu. Isheen jaalatta isheenis jaalatta waan ta'eef onnee keessa walitti fidaatii walitti hirkisaatii gubaa kaleessaa sana baadhaa naan jettu laata? Ani amma yaada keessa nan barbaade maal akka naan jettanan sinirraa eega. Mucayyoo duraanii kana baay'een fedha. Hangam fedhuu hagana jedhee isinitti himuun danda'u. Jaalallin ani yeroo sana saahoo ishiitti gubadhe hanga har'aatti hin fayyine. Godaannisa koo kana namni naaf fayyisuu danda'u naman amma jaaladhee jiru kana osoo hin taane isheedhuma amma jaalachuuf jiru kanaati yookiin hariyyaa koo ganama irratti onneen koo tarsaatee yookiin buruqxee dhiiga roobsitee sunidha. Kanaaf egaa maalla gorsitu yoon akkana isiniin jedhu ani nama hamaa yookiin baalagee ta'ee nama biraa jaaladha isiniin jechaan jiru. Garuu yaadni koo na dhiphiseera. Ishee kana jaaladhee waliin jiraachuudhaaf har'aa boru akka gaararraa natti jijjiiramti. Ishii sana jaalachuudhaafis namni ishiin jaalattee jirtu kun ishiitti roorsuu baatus jaalala gahaa kennaaf hin jiru. Namni sunis miidhamuu danda'a laata? Akkuma kiyya kanatti kan ishee jaalattee jiru yoo ta'e innis boru miidhamee gatiin ani kaffale kana yoo kaffale namummaan ani qabu maal ta'a kan jedhudha. Anis keessa bu'ee waan jaalalli sana haasofsiisuun barbaanne maaliif bakka garaa kiyyaa yoo tuqxe yookiin madaa kiyya kaleessaa sana kanatti kaaftee na waliin jiraachuu hin dandeenye yoo ta'e akkasuma madaa koo orfisiisuu yookiin tuttuqsiisuun barbaanne. Kanaaf ani gara keessanitti malee yaada keessan naaf godhaatii koomentii jalatti naaf barreessaa. Koomentii gochuun dagatiinaa. Har'aaf yaadni kiyyaa
kana fakkaata. Gammeetuu fi atis galatoomi. Yaada kiyya sagaleetti ni jijjiirta jedheen abdii guddoo sirraa qaba. Xumureera. Obboleessi keenya yaada kee waan nu guddeef guddoo galatoomi. Dhagaa daawwattoonni Gammeetuubis yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Anis dhagaa hangan danda'u waa sinaa jedhu atis irraa waa tuqtee jirta. Duraan dursaa mucayyoon jaalattee jirtu kun rakkinni ishii maali laata? Maaliif guyyaa guyyaadhaan yookiin yeroo murtaa'e eeggattee sitti jijjiiramti? Maal sirraa barbaadde moo maal rakkatte laata? Rakkina ishii bari. Rakkina ishii erga bartee booda furmaata laachuuf dhama'e. Furmaata laattee furmaata sanaanis hin ta'u yoo ta'e gara sadarkaa lammaffaatti ceeta yookiin marsaa lammaffaatti dabarta. Garuu reenfa firaa sagaran garagalchuu akkuma jedhan kana bultii ijaarte yookiin jireenya jaalalaa eegaltee diiguurraa osoon eegaliin dhiisuu wayya. Kanaafuu ati amma mucayyoodhuma wajjin jirtu kana jabeeffadhu. Rakkinni ishiis maal akka ta'e qoradhu. Jireenya keessatti maalitti hanqiftee? Jaalalatti hanqate moo jireenya sirriirraati moo jireenya maatiiti moo maal laata? Kun egaa icciitii siifi ishee gidduu jiru waan ta'eef sumaa fadhiisa. Icciitii kana akka barteen garuu furmaata laachuuf tattaafadhu. Yeroo maraa dhaloonni ammaa kun jala keessatti teenya dubbachuun filannu, wal lollee wal abaarree wal arrabsinee wal madeessuu filanna. Sun immoo jireenya keenya keessatti bu'aa qaba osoo hin taane godaannisa jaalalaa nurratti uumee deema. Kanaaf godaannisni jaalalaa akka nurratti hin uumamne hariyyaa jaalannu tokko lapheedhaan haa jaalannu. Gaafa jaalannus yoo wal dhabdeen uumamte mariidhaan teenyee haa furannu. Wanti akka sireen moon jiru sireerra gahaatii waliin ciisaa, waliin taphachaa, waliin mari'adhaa. Sireen icciitii keessan lamaan ni eegtis ni tiksitis, rakkoo keessan lamaan ni furtis jedhee yaada. Muuxannoo warri anarra qabu siif qooduu danda'u. Amma gaafa marsaa lammaffaatti ceetummoo dhuguma mucayyoon kun akkuma kaleessaa sana har'a lapheedhaan si jaalattee si faana jiraachuu feeti. Tole, si faana jiraachuu kan feetus yoo ta'e hariyyaa ishii kana maaliif hin jaalanne? Rakkinni ishiin hariyyaa ishii waliin qabdu maali? Jaalaltii ishiin isa faana qabdu maali? Kan dhuunfaa kee godhachuuf qofa yaaduun gaariin ta'u. Isheenis akka nama biraa jaalattee jirtu nama sana yoo dhiifte namni sun ni miidhama jedhiitii yaadi. Kanaaf ani yaadni kiyya kana fakkaata. Daawwattoonni Gammeetuubii koomentiidhaan akka yaada keessan ibsitan abdiin qaba. Har'aaf xumureen jira. Yaada keessan nuuf qoodaa. Horaa bulaa deebanaa. Gammeetuubiidhaa. Oromiyaa